Keessumaa addaatu Ameerikaa irraa gara biyyattii dhufaatiin jira. Hanga dhumaatti waliin tura. Qophii garaagaraatu jira. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Baga nagaan dhuftee sumukuu jedhee jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu uummata keenya jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya marti keessanii akkam jirtan fayyaa keessanii. Alamanni isaanii midhagaasiniin jedha itti aansuun immoo warra viidiyoo hedduu takka hedduu nama boorsiisu takka badee dhufeetiin jira. Maal yoo jettan hanga dhumaatti na waliin tura isiniin jedha. Egaa akkuma isinitti mul'atu kanatti qophii bareedaa tokkotu jira. Egaa hanga dhumaatti tura isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kana namatu Ameerikaa irraa gara biyyaa galaa jira. Kanaaf haala kamiin akkasii maadhu hanga dhumaatti tura isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kana kuni dhadhaa bassuudha. Kun immoo qimamii dhadhaan basan sukaayii ni beektan jedhee yaada. Akkasumallee kororimallee waan garaagaraa qimamii tokko tokko itti makamuuf keessaa qaba. Ibidda irratti bassuudha jechuudha dhadhaa. Egaa warri Ameerikaa irraa dhufe kuni waan akka dhadhaa waan akka bassoo yookaan micciirraa kana barbaadanii aannan wantoota akkasii san jechuudha kan isaan yeroo gara biyyaa deebi'an barbaadanii. Kanaaf anillee hanga danda'uun wantoota akkasiin qopheesseetiin eegaa jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa kan inni Ameerikaa irraa dhufaa jiru kun eessuma kiyya. Kanaaf ana daamaan jira inni mootu asallaadha jechuudha maatiin isaa yookaan akka wanti asallaa jiranii garuu na bira diqqoo gooreetiin darba waan ta'eef wanta guddaa osoo hin taane waan diqqoo qopheessee hin bulu waan ta'eef jechuudha asumarra gooree darba. Kanaafuu waan biyya keessaa jiru waan tokko qopheesseetiin hin eega jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana dhadhaa bassaatiin jira. Dhadhaa yeroo bassinu egaa hoomacha kana ginni gadi liqimsutti wanni jedhu qaba. Akkuma argaa jirtan kana sirritti yookaan hoomacha liqimsuu daftanii irraa fuutanu qimamii garaagaraa ani ittiin baay'isu maaliif kan marqaa waan ta'eef qimamii hedduu yeroo itti baay'isnee yeroo marqa keessaa qimamiin irra darbeetiin hin dhagahame namatti hin tolu jechuudha. Haaluma kana qimamii na barbaachisutti godhee sukaayiif kororimaa liqimsumisi. Saniin gara kaan qimamii baay'ee ittiin godhu isiniin jedheetiin jira. Haala kanaan aga inni sirritti onni irraa fixatu afoo hoomacha kana gadi liqimsutti irraan buusuu ibiddi kalashiitii akkuma argaa jirtan in argitan jedhee yaadaa kun jalaa yoo jiru diquma jala jira. Kanaaf suuta jedhaa ganni danfee hoomacha kana gad dhugutti yookaan hoomacha liqimsutti irraan buusu jechuudha. Egaa dhadhaa kan egaa basineen booda marqinaa isiniin jedha walumaan kan laallu ta'an gadhumaatti ilaalaa share gochuu hin dagatinaa. Welcome jennee jirra warroonni gara biyyaa garuu barbaadan isinillee goraadha maashaallah kana fakkaata kuni dhadhaa Arsii asallarraa dhufe jechuudha dhadhaa qulqulluudha. Akkuma argaa jirtan kana kunoo bassaatiin baqee hoomachi sunillee gad liqimfamee jira. Kun immoo erga qorriin booda kunoo kana fakkaata maashaallah iddoo akka namatti tolaalluun isaa meeshaatti dhimbi badhullee qopheessee jira. Egaa yeroo namni nama dhufu kana viidiyoo waraabuun namatti hin tolu keessattuu nama qabaatiin walaa namatti hin tolu diqqoo isinii waraabaa kunoo walalleen qophaa'ee jira. Akkuma argitaa jirtan kanatti kunoo wala gibbiin alatti hiine gibbii keessa nu rakkisee jennaani kun immoo erga inni ol seenee itti kitimama jedhama mirree akkasii akkan isiniin jedha alatti hiine. Haaluma kanaan egaa yeroo inni as ga'een booda itti aansee manatti waan takka qophaa'ee jira duruma. Micciirralleen qophaa'ee jira qoriin as jirtu sun micciirraa qabdi keekilleen qophaa'ee wantoota xiqqoo qophaa'ee maaliif jennaan asii hin bulu waan ta'eef as goree zayyareetumaan hojjumaan gara asallaa deemne jechuudha nullee kanaaf waanuma xiqqoo qopheessine malee waan qophaa'ee jedhamu miti kuni haaluma kanaan haalumitti simannu malee jechuudha waan as hin bulleefu dalaguun hin barbaachisu waan biraa. Akkan isiniin jenna hordoftoota kiyya gadhumaatti na waliin tura dhadhaa baqee kunoo asitti garagalfameera itti aansee marqe jechuudha. Egaa dura isinitti mee keessummaan alaa yoo dhufaa jiraatte yoo nama waa'een qabaatiin waraabuun namatti hin tolu yeroo marqu isiniin waraabne kunoo baasaa jira marqi kana fakkaata. Akkuma isinitti mul'atu kana jechuudha. Marqee hedduu namatti toluudha xiqqoo beekatuman jabeessee. Silaa osoo gisee marqullee isinitti agarsiisee bareeda ture garuu
natti hin tolle isiniin jedha yoo viidiyoo marqaa jalqabaa kaastanii hanga dhumaa laaluu barbaadan viidiyoo an bismillah jedha yuutuubii hojjechuu yeroo hojjedhu jalqaba hojjedhe yuutuubii kiyyarra seenaatiin viidiyoo kan jedhu tuqaa gara dhumarra deemaatiin laala isiniin jedha jalqabaa hanga dhumaa marqi akkaataatti marqanachira ni jira. Kana muddamaa waan ta'eef isiniin waraabne isiniin jedha akkuma argaa jirtan kana barbaree ittiin baay'isnee haala kanaan baasee ol garagalchee jira. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Eegas booda egaa dhaatti godha dhadhaa kun akkanatti illee itti godhuu dandeetta namni gariin barbareen jaallatu kanaaf barbaree yeroo basu ittiin goone asumatti diqqeessee godha jechuudha. Maaliif jennaan dhadhaatti yeroo tokko tokko dhadhaa hojiillee bassatuu dandeenya diqqoo irra buusnee halluu isaatiif garuu namni san hin feene ni jira waan ta'eef akkanuma dhadhaa qofa bassinee amma barbaree asumarraan diqqoo itti godha namni hin barbaanne immoo akkasitti akka nyaatuuf jechuudha. Akkuma argitan kana tottolchee jira dura akka isinii ibsuuf yaaletti as nu bira hin bulu nu zayyareetumaan darbaa olumaan deemnaa gara sallaa. Egaa qophiin asallee maal fakkaata ka jedhu kan isinii gadhiisu ta'a ammaaf kunoo na bira haala kanaan wanti namni biyya sanii dhufee yeroo dhufu nyaatu barbaadu waan akka dhadhaa dhiifama waan akka marqaa waan akka bassoo yookaan miciirraa kana barbaadanii waan biyya barbaadanii isaanii amma haala kanaan manatti illee waan takka kunoo akkuma argaa jirtan kana diqqoo qopheessee jira itti aansee marqis bahee qophaa'ee isiniin jedha hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana egaa haala kanaan goonee qopheeffannee yeroo inni ol seenu yeroo inni dhufu egaa yoo natti tole hin danda'anutti hin fakkaatu maaliif jennaan namni yeroo namatti dhufu nagaa namaan jechuu jira. Nama ofii dhiisa namu badheetu gisee nama dhufu nagaa jechuu jira immoo bilbila yeroo sana waraabuu natti tole jedhee yaadu yoo ijoolleen jiraatte itti kennaa yookaan egaa akkuma argaa jirtan kana diqqoo isinii waraabaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kunoo marqi kana fakkaataa isiniin jedha hanga dhumaatti ilaalaa yaada keessan barreessaa qeeqallee yoo qabaattan barreessaa isiniin jedha bunni danfuuf kunoo haala kanaan qophaa'ee jira. Akkuma isinitti mul'atu kanatti wanti bartuu haaluma argaa jirtan kana raawwateera. Egaa itti aansee mootuu wanti nu haafu kuuwwan yeroo inni ol seenee kan hojjetamudha. Haala kanaani mannillee qulqullaa'ee haala kanaan eegutti jirra ammas ga'u kaanii adaama keesseenan jechuudha bilbilaanii. Kanaaf kalaan jechuudha hordoftoota kiyya nyaannu waadannoo isiniin jedha. Egaa akkasii yeroo ol seenan alarraa bilbila mana kaayee yaalaa kunoo akkuma argaa jirtan kana waraabuuf ta'ee namatti kennan osoo hin taane kunoo dhufanii jiranii namoonni kunoo balballi banaadha isinitti mul'ata jedheeti yaada. Namni aditti kenne sun naannoo raafnee kuudura isiniin jedha kunoo inni ol seenee jira gara hunda saniin kan jiru yoo isinitti mul'ata jedhee yaada. Kan isiniin jedha hordoftoota kiyya kunoo isaadha isumni kiyya. Egaa viidiyoon kun erga waraabamee torbaan lama akkas ga'u loluu gad hin dhiisne haginni garas deebi'utti gad hin dhiisne gad dhiisuun qabu ture kanaaf yeroo inni garas deebi'u gad isinii dhiise jechuudha.